Dhimma marii nagaa marsaa sadaffaa fi hoogganaa garichaa irratti qindaa'anii waboo maal jedhu. Marii nagaa marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo yookiin WBO gidduutti baatii sadaasa 2023 erga gabaafamee booda dhimma itti fufiinsa marichaa fi waa'ee hooggantoota waraana garichaa marii Taanzaaniyaatti gaggeeffame irraa hirmaatan irratti waan hedduutu ka'ee ture. Marsaa sadaffaa WBO waliin mari'achuuf mootummaan yeroo garaagaraatti kaasuleen odeeffannoon ammatti karaa adii nu qaqqabe. Mariin kun akka gaggeeffamu karaa nagaa wal dhabdichi akka xumuramu gochuu keessatti Ameerikaan adda durummaan warra himatan hin jiru jedhan gorsa olaanaan garichaa obbo Jireenyaa Guddataa. Ajajaa olaanaa WBO Kumsaa Dirribaa yookiin kan maqaan qabsu Marroo jedhamuun beekamuu fi itti aanaan isaa Gammachuu Abbooyyee waliin marii marsaa lammaffaa irratti erga hirmaatanii booda bakka isaan jiran ilaalchisee ifatti waan ibsame hin jiru. Ajajoonni waraanaa kunneen bakka turanii bahuun gara Taanzaaniyaatti akka imalan gochuu keessatti ammoo Ameerikaa fi IGAD shoora olaanaa bahuutti himamee ture. Obbo Jireenyaan erga karaa barreeffama BBCtiin himaniin Jaal Marroo fayyaa isaatti hooggansa waraanaas kennaa jira jedhan garuu gara biyyatti deebi'uu fi dhiisuu dubbachuurraa of qusatan. Haa ta'u malee gaaffii fi deebii VOA afaan Oromoo waliin taasisanii gama biraatiin tibbana qaamolee lamaan marsaa sadaffaaf wal arguun wal dhabdeen gidduu isaanii waggootaaf ture karaa nagaa furuuf odeeffannoon jedhu jiraatu qabatamaatti waan nu ga'e hin jiru jedhan obbo Jireenyaan. Mootummaan Itoophiyaa fi WBO wal dhabdee gidduu isaanii jiru karaa marii nagaatiin hiikachuuf marii marsaa jalqabaa erga gaggeessanii ammoo waggaa tokko guutuuf deemu. Marii nagaa Taanzaaniyaatti olola Zanzibaaritti irratti ta'ameen qaamolee lamaan wal hubannaa gaariin akka jiru ibsuun adda bahuun isaanii ni yaadatama. Ergasii booda ammoo marsaa lammaffaan Taanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaamitti wal arganii turan. Illee marichi haala ergameen osoo hin xumuramin hafe. Marii marsaa lammaffaa torban lama oliif gaggeeffamee ture irrattis ajajoota waraana WBO dabalatee ajajoota waraana mootummaa Itoophiyaa fi qondaaltota olaanoo irratti hirmaatanii turan. Mariin kun akka gaggeeffamuu fi karaa nagaa wal dhabdichi akka xumuramu gochuu keessatti Ameerikaa durummaa warra hirmaatan keessaa tokko. IGAD Ameerikaa waliin ta'uun hoogganoonni waraana WBO akka turan nagaa tahanii akka Taanzaaniyaatti deemuun marichatti akka himatan deeggaruun himameera. Haa ta'u maricha irratti qaamolee lamaan qofa walitti qabu osoo waliigaltee xumura irra gahin adda bahan. Mootummaan Itoophiyaa tibba marichaa fi marii erga gaggeeffamuu waliigaltee malee xumurame boodas bakkeewwan hidhattoonni WBO keessa socho'u jedhametti duula waraana adda addaa gaggeessaa jiraachuun hima. BBC'n godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa haala jiru ilaalchisuun jiraattota irraa akka iyyafatetti lolli humnoota nageenyaa mootummaa fi hidhattoota WBO gidduutti ture akkuma itti fufeetti jira. Godinaalee Wallaggaa Horroo Guduruu, Wallagga Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibbaa Lixa Gujii keessatti qaamolee lamaan walitti dhukaasa akka turan jiraattonni BBC dubbisee fi nageenyaaf maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan himan. Carraa marii nagaa marsaa sadaffaa. Mootummaan Itoophiyaa marii marsaa sadaffaa ammas jiraachuun akka danda'u irratti deddeebiin himuun isaanii yaadatama. Muummichi ministeeraa Abiy Ahimad dhiheenya kana paarlaamaa biyyattii irratti wayita dubbatanitti marii marsaa sadaffaa jiraachuu akka danda'u eeraniiru. Haa ta'u malee mootummaanis tahee gareen WBO waa'ee marii nagaa duraan gaggeessaa turan ilaalchiin maalirratti akka walii galanii fi maalirratti akka walii galuu dadhaban ilaalchisuun ifatti kan jedhaman hin jiru. Muummichi ministeeraa Abiy garuu marii Taanzaaniyaa irratti haqni ifoominaa jira warra jedhaniif erga marii eegalee booda wanta jiru uummata Itoophiyaaf waliigala isaa dhiyeessina jennee marii eegalee booda maricharraa waan cuunfine dhiyeessina hin arganne jedhan. Gaaffii fi deebii qondaalli kun VOA afaan Oromoo waliin taasisaniin ammoo dhaabni isaanii aangoo qabaachuuf gaaffii dhiyeesse akka hin jirre dubbatan. Garuu mootummaa Walloo jiraatee gara dimookiraasiitti ce'uu barbaachisaa waan ta'eef mootummaa Walloo ijaaruu gara sirna dimookiraasiitti ce'uu kan jedhu dhiyeessineerra jedhan. Itti dabaluunis aangoo federaalaa hanga oonaatti isaaniif kennine jedhanii ture. Nuti aangoon gaafannee hin qabne garuu kan gaafanne akkuma inni uummataaf diriirfamu kan jehu ture jechuun madda wal dhabdee maricha ta'e dubbatan. Mootummaan Itoophiyaas marii marsaa lammaffaatiin booda fedhii aangoo qoodachuu daangaa hin qabne dhiyeessan jechuun bakka bu'oota WBO maricha irratti himatan komachuun isaanii yaadatama. Ministeerri muummee Abiy waa'ee qabsoo WBO ilaalchisuun gawwummaan hin eegina filannoo fi dimookiraasii malee qawweedhaan aangoon qabachuun hin danda'amu jedha. Ta'us rakkoon WBO waliin jiru karaa marii nagaa qofa furmaata akka argatu ibsan. Mariin kun ammoo waliigalteedhaan raawwatamuuf yeroo dheeraa fudhachuu akka danda'u daballiin kaasa. Mariin marsaa lammaffaa adda durummaan deeggaree kan turan gaanfa Afrikaatti ergamaan adda Ameerikaa Maayik Haamer mariin kun yeroo dheeraa fudhachuu akka danda'u himanii mootummaan Ameerikaa hanga nagaan bu'utti deeggarsa taasisuu akka hin dhaabne ibsanii turan. Amma yeroo gara Itoophiyaa imalanittis dhimmoota qondaalota mootummaa Itoophiyaa waliin irratti akka mari'atan eegamu keessaa tokko waa'ee nageenyaa fi haala marii nagaa irratti fufiinsa eegama.